Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa. Sagantaa keenya har'aaf qabannee dhiyaannu kan isin biraan gahu ani Irree Saphaatiin. Maduma sagantaa keenyatti nu wajjin turam. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa. Waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Paartiin badhaadhinaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamu filannoo biyyoolessaa marsaa jaffaa sagalee caalmaa guddaan injifachuu boordiin filannoo biyyaalessaa sanbata beeksise. Akka boordichi ibsetti paartiin badhaadhinaa teessuma 436 keessaa 410 mo'achuun goota itti aanan 5 aangoo mirkaneeffateera. Haa ta'u malee sababbiiwwan nageenyaa fi rakkoolee loojistikiitiin wal qabatee iddoowwan tokko tokkotti filannoon osoo hin gaggeeffamin hafeera. Bakki waraanni keessatti gaggeeffamaa turee fi lammiileen kumaataman lakkaa'aman hir'ina nyaataa keessatti argamanii naannoo Tigraayitti filannoon hin gaggeeffamne. Iddoowwan amma filannoon itti hin gaggeeffamnee fi gaggeeffamnetti ammoo marsaa biraa gaggeessuuf fulbaana 6tti kan karoorfame yoo ta'u kun naannoo Tigraay haa ilaallatu haa dhiisuu wanti mirkanaa'e hin jiru. Jalqaba filannoo biyyoolessaa marsaa jaffaa sababbii weerara koovidiin akka turu taasifamuusaa ni yaadatama. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad injifannoo kana ilaalchisu ergaa karaa toora Tiwiitarii isaaniin dabarsaniin filannoo seena qabeessaa hunda hammataa jechuun ibsaniiru. Mootummaan haaraan onkololeessa keessa akka hundeeffamu eegama. Haa ta'u malee kanneen walabummaa filannichaa irratti gaafii kaasan hin dhabamne. Paartileen mormitoota mootummaan waajjira isaanii jala ugguruun karoora filannoof taasisaa turan jeequu himaa turaniiru. Kanaanis walqabatee paartiin siyaasa Oromoo gurguddoon filannoo keessa osoo hin hirmaatin hafaniiru. Paartiin Biraanuu Naggaa Izeeman taajjabtoonni isaa erga aanga'oota naannolee fi milishootaan danqamanii booda komiiwwan 200 boordii filannootti dhiyeessee ture. Koomishiniin mirgoota namoomaa mootummaa hundeeffamaa gama isaaniitiin buufataalee filannoo daawwate keessatti taateewwan sarbama mirga namoomaa cimaan yookaan bal'aan hin muudanne jedheera. Haa ta'u malee koomishinichi gabaasa isaa jalqabaa keessatti buufataalee filannoo tokko tokkotti hidhaan sirrii hin taane filattoota sodaachisuu fi taajjabdootaa fi gaazexeessitoota doorsisuun muudataniiru jedheera. Akkasumas guyyaa filannootti naannoo Oromiyaatti jechawwan hedduun raawwatamuu hubachuu kaasee ture. Gamtaan Awurooppaa baatii caamsaa keessa Itoophiyaan filannoo ishee walaba taasisuu mirkaneeffachuu hin dandeenye jechuunsaa ni yaadatama. Filannoon kun muummichi ministeera Abiyyi erga 2018 gara aangootti dhufanii booda paartii haaraa hundeessanii badhaadhinaan wayita dorgoman kun kan jalqabaati. Abiyyi erga gara aangootti dhufeen booda malaammaltummaa irratti tarkaanfii fudhachuun hidhamtoota siyaasaa gadhiisuun dubartoota hedduu sadarkaa kaabineetti muuduu fi labdee waggoota 20f biyya ollaa Eertiraa waliin ture jidduutti nagaa buusuun hojiiwwan gurguddoo raawwataniiru. Bara 2019tti badhaasa Noobeelii nagaa badhaafamaniiru. Haa ta'u malee waggaadhuma tokko booda humnoonni TPLF buufata waraanaa kaabatti argamu irratti haleellaa raawwachuu hordofee naannoo Tigraayitti tarkaanfiin waraanaa akka fudhatamu gochuun paartiin naannicha bulchaa ture TPLF aangorraa buusee ture. Sababbii waraana naannichaatti gaggeeffameen kumaatamni ajjeefamanii hedduun ammoo beela cimaaf saaxilamu gabaasaaleen dhaabbilee deeggarsa namoomaa himaniiru. Torbaanota darban lama as guyyaa sanbata yeroo jalqabaatiif deeggarsi sagantaa nyaata addunyaa gara Tigraayitti socho'eera. Qaamoleen waraanicha keessatti hirmaatanis deeggarsi barbaachisu akka hin qaqqabne danquun wal himataa turaniiru. Dhaabni mootummaa gamtoomanii guyyaa jimataa tajaajiloonni bu'uuraa kan akka boba'aa, telekominikeeshinii fi ibsaan bakka hin jirretti hojiiwwan deeggarsa namoomaa daangeffamuu isaanii beeksiseera. Gurraandhala darbe keessa sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti kan qabame dargaggoo Mohammad Dagsiisoo waanin yeroo sana gaafadhee gaafii mirgaa waan tureef gaabbiin natti hin dhaga'amu jechuun dubbateera. Mohammad Dagsiisoo gurraandhala darbe waltajjii eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti sagalee mormii namoota hidhamanii fi akka Haacaaluu Hundeessaaf jedhu erga dhageessiseen booda hidhamuun adoolessa 10 bara 2021tti gadi dhiifame. Mohammad waltajjii pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hangafoonni olaanoon mootummaa federaalaa argamanitti ture. Firii Jawaar Mohammad Justice for Haacaaluu jechuun sagalee guddistuun galma sirni eebbaa gaggeeffamu keessatti kan dubbate. Eenyumtuu
beekuu kan qabaatu gaafiin ani gaafadhe gaafii mirgaatim wanti na yaaddessu ta'e kan na sodaachisu yookaan waan ani itti gaabbu homtu hin jiru jechuun dubbateera. Erga to'annoo jala oolfamee kaasee bakkeewwan garaagaraa jahatti hidhamuu kan dubbatu Mohammad isaan keessaa lama qofti bakka mana hidhaa idilee yoo ta'an kaan bakka alii idilee namoonni itti dararamanidha jechuun dubbateera. Kanaan dura Mohammad guyyoota to'annaa jala oolfame poolisootaan reebichi irratti raawwatamu koomishiniin mirgoota namoota Itoophiyaa himuusaa ni yaadatama. Awaash Malkaasaa lafa horsiisa lukkuu keessatti namoota biroo waliin gara baatii tokkooti hidhamuusaa kaasuun jimaata irraa kaasee namoonni hedduun gadhiifamaa jiraachuu dubbateera. Haala turmaata isaa mana hidhaa Awaash Malkaasaa yoo dubbatus guyyoonni achi ture akka waggaatti dheeraa waan turaniif hin lakkoofne garuu baatii tokko ol ni ta'u jedheera. Haala mana hidhaa Awaash Malkaasaa ilaalchises lukkuun itti horsiifamaa ture maal akka ta'e hubachuun ni danda'ama jechuun ibseera. Tibban hidhaa irra tureeti waan isa mudate dubbachuurraa kan of qusate Mohammad garuu ammoo kan na mudate kanneen hidhaa irra jiran birootiin adda miti. Namoota hedduutu hidhaa irratti argama jedheera. Mohammad dabalatee namoonni isa waliin hidhaman lama marroo duraatiif hokkora kakkaasuu fi qaama hidhatee socho'u waliin hariiroo qabaachuu shakkamu poolisiin magaalaa Jimmaa mana murtiif ibsee ture. Irra deebiin ammoo yakka ajjeechaa shakkamuu isaanii poolisiin himee ture. Lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 6 bara 2013 manni murtii mirga wabii eeguu fi hordofee koomishiniin mirgoota namoota Itoophiyaa Mohammad Daksiisoo hatattamaan akka gadhiifamu gaafachuun ibsa baasee ture. Wanti Mohammad Daksiisoo godhe yakkaan nama gaafachiisa jedhee hin amanu jechuun koomishinarichi ibsee ture. Dabalataan Mohammad guyyoota to'annoo jala oolfameen poolisoota reebichi irratti raawwatamu koomishinichi himee ture. Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha lakkoofsa akka Itoophiyaa gaafa duwwaa 7 ji'a 7ffaa 2013 ooleen Mohammad Daksiisoo yeroo lammaffaaf wabiidhaan akka gadhiifamu murteesse. Bukaatoon isaa obbo Obsinaan Girmaa erga mirgi wabii eeggameefiin booda garuu poolisiin osoo hin gadhiisin torbaan 2 oliif turuu isaa kana dura dubbataa tureera. Boodas qarshii wabiidhaaf gaafatame kanfalee mana hidhaatii ba'ee erga namootaanis wal argeen booda poolisiin deebisee to'annoo jala oolchuun dhagahame. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa tirooliidhaan fuudhanii deemuu isaaniitiin alatti eessa akka geessan quba akka hin qabne obbo Obsinaanii fi obboleessisaa Sultaan kana dura himaa turuunsaa ni yaadatama. Guyyaa Sanbataa Adoolessa 10 bara 2021 ammoo Awaash Malkaasaa irraa hiikamuun maatiitti makamuu Mohammadii fi maatiin isaa dubbataniiru. Sagantaan nyaata addunyaa konkolaataa fe'iinsa 50 deeggarsa namoomaa gosa adda addaa naannoo Tigraayitti geessaa akka jiru beeksise. Odeeffannoo marsaalee hawaasaa gubbaatti maxxanseen sagantaan nyaata addunyaa midhaan lubbuu baraarsaa meetirik toonii 900 boba'aa meeshaalee deeggarsa fayyaa fi dhahannoowwan adda addaa fe'ee gara Tigraayitti qajeeluu ibseera. Deeggarsi kun kan walitti qabame maqaa hawaasaa deeggarsa namoomaa arjoomu akka ta'e ibsameera. Ejensiin oduu Itoophiyaa gabaasa jimaata baaseen konkolaataan fe'iinsaa gurguddoon 40 ta'an magaalaa guddoo naannoo Affaar Samaraarraa wantoota nyaataa fi nyaata ala ta'an biroo fe'anii naannoo Tigraayitti socho'aa jiru jedheera. Mootummaan federaalaa hawaasni idil addunyaa uummata Tigraay jiruuf deeggarsa akka dhiyeessu gaafii dhiyeessee akka turee fi deeggarsi kunis akka qaqqabu hojjechaa jira jechuun ejensiin oduu Itoophiyaa gabaaseera. Deeggarsa namoomaa naannoo Tigraayitti dhiyaachaa jiru harki 70 mootummaa Itoophiyaan kan hafe harki 30 ammoo dhaabbilee idil addunyaa deeggarsa dhiyeessaniin kennamaa akka jirus dabalee gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa kophaatti naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu erga labsee fi humnoonni isaa fi bulchiinsi yeroo naannichaa Maqalee gadhiisanii erga bahanii mootummaan deeggarsi akka hin geenye danqaa jira jedhee gamtaan Awurooppaa qeeqeera. Mootummaan Itoophiyaa komiin kun bu'uura kan hin qabne jechuunis mormaa jira. Numaayyuu dhoorkaan balallii gara naannoo Tigraay labsame wayita jirutti dhiyeessitoota deeggarsa namoomaaf addatti balalliin hayyamamaa jira jechuun ibseera. Hawwii balalliiwwan gara naannoo Tigraayitti achiis gara gidduu biyyattii godhamu ilaalchisee qajeelfama haaraa baasuus beeksiseera. Gabaasni UN dhiyeenya bahee naannoo Tigraay keessatti namoonni 400 ta'an beela hamaaf saaxilamuu fi namoonni miiliyoona 1.8 ammoo deeggarsa nyaataa atantaman kan barbaadan ta'uusaa mul'isa. Deeggarsi atantaman kan isaan hin geenye yoo ta'e hedduun beelaaf saaxilamuu malus jedheera. Sagantaan nyaata addunyaa torbee dhume kana keessa kibba lixa Tigraay keessatti namoota 27 ta'aniif deeggarsa dhiyeessuu ibseera. Isa fe'iinsa hedduun konkolaattonni isaa fe'iinsa hedduun ammoo gara Tigraayitti socho'aa jiran haala teessuma lafaarraa kan ka'e daandii dheeraan kan eeggatu ta'us hojiin isaanii osoo hin dhaabbatin akka itti fufu ibseera. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha.
kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti subscribe godhaa, daawwadhaa, like godhaa, waliifis dabarsuudhaan share waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa.